Hayyeen yooyyaa harka fuunee jaallatamtootaa fi kabajamtoota maamiloota abbeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee immoo obboleewwan kiyya amantaa biraa taatanii chaanala koo hordofaa jirtan nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa ta'u jechuun jaalladha. Egaa abeen hin danda'amne jechuudha. Akkuma beekamu har'as viidiyoo isin jaalattanii fi viidiyoo ergaa guutuu qabu akkasuma yaadaa fi qeeqa keessaa qabdanii. Gaaffii illee qabdan as keessatti argachuu ni dandeessu. Dabalataan immoo egaa gaaffii isin na gaafattan keessaa abee looshinii yookiin immoo qibaatiiwwan adda addaa mataa kanneen akka shaamboo kanneen akka shittoo gadda shittoo mata duree barreesseera garuu shittoo meeqa dabarfachuu dandeenya shaamboollee dabarfachuu dandeenya akkasumallee dabalataan jechuudha meeshaalee elektirooniksii ta'an kanneen akka istishaaworii kanneen akka beebilees yaani kan mataa keessan itti tokkosattanii fi kan itti yeroo shaaworii galtan itti tokkosattan fa'a namoonni baay'een yeroo ani biyya jiru jechuudha chaanaala nama baay'ee jalattan arge. Fakkeenyaaf istishaaworii yookiin immoo beebileesti kan mataa tokkosuu fi kan mataa goggogsu sana jechuudha. Gastira yookiin immoo naayiloonii yoo itti xaxxe malee achi keessatti dabarsuun hin danda'amu kan jedhanii nama baay'eetu jira jechuudha. Shaanxaa guddaa keessattuu dabarsuun hin danda'amu kan jedhan baay'eetu jira jechuudha. Ani immoo waanan argerraa ifa waan jechuudha asin maqsiin achi maqsiin. Waan an argerraa adda baaseen nan isinitti hima jechuudha. Namoonni shaamboo meeqa baannee galla meeshaa asii galchuu moo biyyarraa bitachuu warra jettaniifis jechuudha. Viidiyoo koo hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattanii hedduu isin fayyada je'eetiin yaada jechuudha. Namni kamiyyuu taanaan kan gara biyya isaa hin galle hin jiru tura bula malee jechuudha. Garuu namni tokko waa'ee karaa akkaataa isaa hin beektu taanaan waan na barbaachisus yoo bitte waan na barbaachisne yoo bitte kasaaraa keessa galta jechuudha. Waan nama barbaachisu dhugaa dubbachuuf waan nama barbaachisu sirriitti isinitti hima. Waan isin hin barbaachisnes immoo isinitti hima jechuudha. Namoonni feetan itti fayyadamuu dandeessu. Namoonni hin feene immoo yaa'u rakkoo tokkollee hin qabu dhaggeeffachuus dhiisuu dandeessu jechuudha. Gaaffii keessan irratti amma shittoo baannee galuu ni dandeenya ni orkama jedhanii shittoonii kan jedhanii anis dhugumatti sodaachaan ture jechuudha. Shittoo biteen shaanxaa gurraacha xiqqoo jirti kan dugdatti baatan keessa shittoo kaahee maaliif shittoo achi keessa kaahee hin beekta shaanxaa guddaa keessa yeroo ergitu eerpoortii yeroo geessu becincirooftee beqa achi keessatti araba biratti araboonni tokko akka mataa kootti jechuudha. Akka mataa kootti yoo ta'e shittoo dibachuu naan eeyyeman anaaf araboonni walumaa galatti shittoo dibachuu naaf hin eeyyeman. Yaani muuzer ariqii malee muuzer ariqii qofa naa eeyyamu malee shittoo akkan ijoollee isaanii biratti yookiin immoo mana isaa keessatti dibadhu naaf hin eeyyaman jechuudha. Kanaaf jecha shittoo ani yoon achi mana keessatti hin dibanne shaaworii galee doodira wanti muuzer ariqii bichaa dibadhee abaayyaa koo uffadheen callisee manaa bahe. Inni biraa immoo shittoo yeroo dibadhu achitti mataa na dhukkuba yeroo ani waan ofii koon dibanneef isaan waan dibataniif jecha hedduu tokko mataa na dhukkuba ture xiraa shittoo yoon dhagaye na dhukkuba. Kanaaf ani ganaa xiyyaara keessatti na dhukkubuurra shittoo kana harkatti baadhee galuu naa wayya jedheen gara baasittaa baasu jedheen shaanxaa guddaa keessa shittoo laman kaa'e. Akka fe'aa ta'u jeen shaanxaa harkatti baa'u keessa shittoo sadiin kaa'e dhugaa waaqayyoon siniin jedha shittoo sadii shaanxaa guddaa keessan kaa'e. Shittoo lama shaanxaa guddaa keessa kaa'e shittoo sadii kanuma dugda kootti baadhu ishee xiqqishuuma keessan kaa'e ishee xiqqoo asii rarraatutti baadhe kaawwadhe jechuudha. Maaliif eerpoortiitti dibachuuf jechuudha. Eerpoortiitti maaliif jennaan shaanxaa isa guddaa diiguun ni ulfaata. Bijibijiitu jira achi keessa tasgabbii hin qabdu bijibijii waan jiruuf jecha ganaa anxeessa sana diiguurra shaanxaa xiqqooma keessa kaawwadhe jedha tokko. Inni biraan saabunaanis hin darbu jechaa jiru. Saabunaanis hin darba. Saabunaas kanan itti shaaworii fa'aa gala yoon haala argadhe jedhe fa'aa saabunaadha, shittoodha, looshiniidha, kostomeeksii adda addaa waan akka fuulatti hin dibanne malee ani ofii koo biteera garuu ofii koo dibachuusaa hin beeku meekaappii jechuudha. Ofitti daakuu maaluu jedhan sana bituu biteera dhugaa dubbachuuf sinitti argisiisa. Guyyaan shaanxaa koo diigee sinitti argisiisa jechuudha. Biteera garuu itti fayyadamasaas hin beeku itti fayyadamuus hin fedhu jechuudha. Garuu immoo hundumasaa harkuma kootti baadhee dhufe jechuudha. Shaanxaa guddaa keessa waanan kaa'e hin qabu. Akkasuma immoo kanaaf yaani shittoo bitadhaa
harkattis baachuu dandeessu, shaanxaa guddaa keessas kaawwachuu dandeessu, waan si orku tokkittee hin qabu. Iddoo dabarfattutti yoo ati meeshaa mujirimaa baatte bichaa sitti iyya malee namni shaanxaa kee akkas goyee harkaan qabee banee ilaaluu hin jiru. Sibirayyuun dhaabatan. Achi garas dhaabatu isaan. Meeshaatu isaanitti hima jechuudha. Meeshaa fattashutu meeshaa kee kanii akkasumatti babbaastee sallaa yookiin immoo sanduuqa sii kennan jira. Isarra naqattaa zimjee yaqee waan keessa darbu jira. Asii achi hulluuqu keessa jira miti. Isa keessa hulluuqee yoo akka tasaa wantoota orkamaa ta'an waan achirratti barreeffamni jira. Waraqaa irra asii gadee jira. Orkaa ta'an bichaa sirratti iyya inni sun. Meeshaan sun gidjee duubatti deebi'a jechuudha. Hin darbu warra sanfaan. Yeroo sana banii ilaalisiin jedhu malee ani maaliifi muudannoo lama qaba sinitti meera kanaan duras. Gizee dura haaduun bitee siniin jedheen jira. Dhageessaniitu miti. Haaduu fi kallaaxa jookii maashinii isaa itti juusii daakanan bitee siniin jedheen jira. Inni itti juusii daakan suni sikkiina qaba keessisa haaduu. Kan qullubbii daakuu fi kan juusii haaduu qaba jechuudha. Ani naaf hin gallee yeroo sana inni sun inni achi keessaa haaduudha waan qara qaban waan ta'eef miidhaa namarra geessisa orkaadha. Waraqatarras immoo haaduutu jira jechuudha achirraa orkaa kan ta'e. Kanaaf jecha gizeen dura galee kan isaan maashinii kun ammoo haaduu xixiqqoo jirti miti haaduu asitti isa guddaa sanaan kukkutu miti. Ani guddaa kanatti beekan kukkutu je'een daarzana isaa firee 12 sadii bitee jechuudha maatii kiyyaaf bitee achi keessa gaafan kaa'u sadansaa achi keessan kaa'e hin ulfaata kiiloo akkam fuuneef jecha isa harkaa keessan kaa'ee jechuudha. Yeroo achi gahu meeshaa sana gadi fuudheen achirra kaa'ee jennaan hannamaa darbee hankoorra yeroo gahu giqqi jedhee asii natti adeebise jechuudha. As natti deebise. Yeroo natti deebisu bani naan jedhanii jechuudha. Bani jedhanii yeroo sanaa fi yeroon ammaayyuu adda addadha. Yeroo sana dubartii tokkodha teesseetiin bani jettee tokko tokkoon si fattashiisti. Amma meedaadha asiin lixaa yaani zimjee hin dhaabbatu. Isaan meeshaa isaanii qabatanii zimjanii dhaabbatu. Yoo wanti rakkoo qabaatu achi keessa iyyee malee gara shaanxaa keetti namni siquyyuu hin jiru. Miizana wanta jedhanidha. Shaanxaa kee keessa isaa bananii maal baattaa birrii baattaa maaloo baattaa beenxarsoo hin jiru. Wanti sin of eeggachuu qabdan tokkittiin meeshaa qara qaban qofa akkuma siniin jedhe alkoolii wantoota orkamaa ta'anii wantoota qoricha sammuu namaa hadoochan kanarraa nafee waan akka haaduu shaanxaa guddaa keessanii dabarfachuu dandeessu. Orkaa miti shaanxaa guddaa keessatti haaduudha, kallaaxa jookiidha, wanti orkame tokkollee hin jiru jechuudha. Darbee immoo wanti maqaan isa mataatti tokkofatan immoo isuma harkatti baa'u shaanxaa gurraachi guddaan jira. Argitaniitu viidiyoo keessatti je'ee yaada shaanxaa gurraacha akka warri dhiiraa qabatan isuma keessan kaa'e lamaasa. Wayis ittiin xannee uumaata akkallee ittiin goone ani. Gastiras ittiin goone naayilooniis ittiin goone waan natti iyyeefis hin qabu waan tokkollee achuma keessan kaa'e dhugaa dubbachuuf. Achuma keessan kaa'e wanti tokkollee orkaan qabu. Shaamboos shaaworii kana inni galuu jedhee shaanxuma gurraacha sana keessa kaa'e. Saabunaadha, shaampoodha, qibaatii garuu qibaatiinis in darba garuu qibaatii maalan goe qibaatii fasaashii kan akka vaatikaa waan akka baaziliinii fasaashii kan ta'an jechuudha. Hin orkamu. Maalin godhe naayiloonii sababan itti xaxeefi hin banne wanti sun haaraadha. Haaraa waan ta'eef naayiloonii immoo ittan xaxe. Naayiloonii isa nyaata itti gastiriitoo hin taane naayiloonii ittan xaxe huuruu isaatti. Shittootti illee huuruu isaatti hin xaxe. Maaliif jennaan shaanxaan hin beektu hin daddarbamaa yeroo kana walirra yeroo bu'u tarii gacce jedhee walitti cabee immoo zayitiin sun uffata kiyya balleessa jedhee malee orkaa tokkollee qabu banaasaa keessa kaa'uu dandeessu. Garuu qarqara isaatti yookiin immoo guutummaa masaatti naawoloonii xiqqi godhaati wayyaa yabbuu ta'e immoo itti godhaati kiisaan jira miti feesaalii kan shi'enni faarraa bibbitamu jira miti. Isa godhaati qixxe lamaan shaanxaa keessanii akkasitti wayyaa keessa kaawwachuu dandeessu isiniin jedha. Namoota baay'ee waan kana na gaafatte. Meeshaa asii bituu moo biyyarraa bituu moo asii fudhannee gallaa kan jette obboleettiin tokko jirta. Meeshaa dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Otoo achirraa birriima keessan qabattanii dhuftanii akkamitti akka nama gammachiisu dhugaa baay'ee tokko akkatti inni sin tankaraattachiisu qodaan jechuudha. Gatii miti biyya kana keessatti akkuma namaa olitti maallaqa si harkaa fuudhu jechuudha. Taaskiin
Amma aqxee mana geessutti wacii inni si baasisu dhugaa dubbachuuf baattee as deemuun achi tankaraattatuun taaskii barbaaduun maaloo jechuun baxaamii gaabbii anitti gaabbi maaliif wayyoota kanatti baay'ee fidee ammoo taaskii hamma kanatti hamma aqxee namoonni akka tasaa hundi keessan finfinnee jiraachuu dhiisuu dandeessu. Namoonni baadiyyaatti galtan jirtu. Namoonni magaala biraatti dabartanii galtan jirtu. Hamma kana immoo taaskii kanatti tankaraattatan irraa kanneen akka waan hundumaayyuu otoo maallaqa keessan gudunfi gootanii uftanii asumatti ilaaltanii haala saayiziin fiddanillee ittiin ta'u nama tokkotti dhugaa fiigu argee isinitti waan jira saayizii umti fiddan inni kaan hin bal'ata inni kaan hin dhiphata kuni wayyaasa duriiti siin jedhu uy maal fiddee dhufte dhugaa yesuus kuni wayyaasa duriiti maal gochuu fiddee dhufte siin jedhu kanaafu maallaquma qabattee dhufte nama fedhii kee nama jaallattu nama barbaaddeef kennaa kennuu yoo barbaadde suuqii geessii saayizii isaa tokkoyyuu haa ta'u achirra uffata 5 6 fiddeetti laachuu keerra asirra saayizii isaaniitti ta'u uffatanii irraa bareeduu danda'u uffatanii namatti bahuu danda'an tokkittee isaanii bittee yaaddannoo ta'uu ni danda'a hin barbaachisu iyyuu wayyaayyuu jechuudha yoo feetan yoo faamiliin jira miti faamilii kee kan sitti aanu malee kun ufeessi dubbiseef kuni fira ta'eef kuni ollaa ta'eef fiddee dhuftee boru namni muka udaanis garagashuun jiru boru jechuudha. Kanaafu akka gaaffii keessan isinii deebisee abdiin qaba jechuudha. Akkasumallee immoo gaaffii yaada qeeqa qabdan hundumaa komentii jala barreessaa. Ani firiidha kana booda jechuudha. Viidiyoo barbaadan waan na gaafachuu barbaadan tokko lamaaniin barreesseetiin nan isiniif deebisa jechuudha. Obboleewwan qaalii baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf kabajaan keessan jaalalli keessan daran ammoo akka ani viidiyoo hojjedhullee na taasisee jira jechuudha. Naaf jiraadha baay'ee tokko isin jaaladha baay'ee tokko isin kabajamaa ana caalaa immoo rabbiin waaqayyoon isinaa jaallatu naa jiraadha lafa jirtanitti ayyaanni waaqayyoo isinaa eegu gufuun tokko isin argiini qilleensi biyyaa akkatti nama gammachiisu dhugaa dubbachuuf ani baay'ee tokko natti tolee jira nan gaabbeeyyuu amma kan achi turu maa gochuun achi tureeyyuu waan na jiraachuu nam waaroochi ta'anii ilaalan waanuma jiraachuu hin dandeenye namatti fakkaata garuu qilleensuma biyya abbaa ofii keessa bajabajanii jiraachuu wayya dhugaa addeenya achi jireenya achi bijbicii achi wanna ishuma asi shirooma biyya abbaa ofii namaa wayyachuudha gaabbeetiin jira dhugaa dubbachuu fi isuma dhufe kanattu akkatti gammachuu argadhe akkatti keessi koo gammade akkatti keessi koo boqate dhugaa dubbachuuf anatu beeka jechuudha. Kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu hin sodaatina itti cabsaa koottaa dhugaa abeeloof jirtinatu simmataayyuu tokkoon keessan namni rakkattan anatu isin simataa waaqayyo gaariidha hunduma keessaniyyuu jechuudha. Isinaa eegu nama guyyaa sanaa isinaa taasisu siniin jedhaa nagaan naa tura viidiyoo biraan walitti deebinaa isin jaaladha.